Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota taafi hordoftoota kiyya baga nagaan neetan isin jecha arraan tanallee egaa kunoo dhufeetiin jira. Maaliin dhufe jechuun keessa waan hin oolumne egaa arra wanneen qabadee dhufe asumaanuu egaa akkuma beekamu gadaan bakka inni jiru banamee jira. Asumaanuu aaneelleen kunoo bakka akkasii itti banee jira. Kanumaanuu nutilleen asumaanuu wajjumaanuu egaa basi wooma jiruunuu egaa wajjumaan waan gartee gadaan irra ga'u walumaanuu egaa isiniif qabannee dhufna. Kanarraa inshaallah gadaanis wakkatti naftu numa baha. Tanaan isinin jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya itti aansuudhaan warreen tokko dawwaltanii imoodhaanis karaa gartee waasaappiitiinis karaa tisaalaatiinis dawwaltanii killee baga obboleessa keetii walitti fayyitee warreen jettanillee baay'ee takka naaf galatoomaa Oromooti jaan isinin jaa. Itti aansuudhaan namni biraalleen gololcha'uut dhageetii dhiifama gaafadhu warreen jettanilleen asumaanuu abshir inshaallah haalli yoo kan naamii jaawataate dhageetiin gololcha'uut dhiifama gaafadhaa bakka inni jiru yoo inni gartee barbaade dhiifama gaafadhaan isiniin jaalamooti egaa kun asumaan kattaan ugaa baatiin ramadaanaalleen dhufaa jirti. Kanarraa namni kun hawallolle oomfii yoo waliin jee akkasitti baatii ramadaanaa tana nagaan gartee wajjin soomanii bareedaa natti fakkaata. Itti aansuudhaan obboleeyyan kiyya tolaalleen asumaanuu egaa askaraan akkuma beekamu gadaa qabsiisee ture. Kanarraa qabsiisee mana seeraa geessee mana seeraatiif dhiyeessee isaan kun jechuudha akkisiirra waliin jiran. Kanarraa ammoo deebi'ee har'a tolaan waan jiru akkuma isin akkuma gartee wantitti garaa nagaatiin isin bitadhu garaa nagaatiin yaani ilmi namaa kun silaa kan bitatu taate manguddoodhaan isaa fi gadaa walitti fayyisutu irra jiraata malee askaratti kanuun silaa waa sirrii miti haala akka mataa kootutti. Kanarraa ayyee gadaa askaratti kanne gadaalleen ayyee waan fedhe irratti banus himata yoo irratti banallee himata isaasan waan jiru irraa kafallee tuun baafna nutu rakkoon qabu. Yoo inni gartee kana wallaanaa joo taate tuunisa kanarraa hin baay'ee takka miidhamee wallaanaa kan joo taate waan qabnuun ni wallaanna tola. Wallaannee akkasitti gadaa ni baafna inshaallah bi'iznillah. Kan akkanaatiin isinin jaa Oromooti yaa warreen gartee eegaa du'aa hin gootanillee baay'ee takka galatoomaa isinin jecha wallaahi nagorsuun keessan wanni kanaa kun hin fakkaatu nama gartee itti aarte dhiifama gaafadhu warreen jettanillee Oromooti baay'ee takka naaf galatoomaa isinin jecha. Kanarraa asumaanuu hattaanuu anillee eegan gartee sababa gartee gololcha'uutii fi haadha manaatii waldhabnillee egaa akkuma beekamu walitti hin fayyine anillee manatti isii biratti galee hin jiru. As deebi'ee kanarraa gaafa gartee gololcha'uutiin inshaallah yoo rabbi walitti fayyinaa kanarraa garuu ammoo wanni gartee biisii na godhee asiin gartee akkanatti waa'ee gartee haadha mana fayyaa kanneen takkaan dubbatiin itti dhiisee biraatti dhiisee sababa gololchaa waldhabne jechuudha. Waa aanee obboleessa keetii arrabsitaa ati yoo san hin ta'in jettee isiillee loluu turte. Kanarraa isiin rakkoon qabu ta'e isiin nan fayyifadha. Kanarraa wankan hanganaa naafaan fee gololchootillee akkuma feetillee yoo taate Oromooti eegasiin dhiifama gaafadhu naan jettan dhaqee dhiifama niin gaafadha. Inshaallah isinin jaa kanarraa gartee baga gartee ji'a ramadaanaatiin ittiin jechuudha itti deemaa waan jirru warra gartee itti ga'u sarabbiin isinaa godhuun isinin jaa. Warreen gartee biyya adda addaa jirtan kun Saudi Arabiyaa kun Kanaadaa kun Ameerikaa kun asumaanuu Somaalee Qatar jechuudha. Oromoon teenyituun bakka hundarra facaatee waan jirtuuf rabbiin gartee bakka jirtanitti nagat isinitti haa ta'u. Isinillee egaa bakka jirru du'aa waliif goona isin Oromootiyya wallaahi baay'ee takka naaf galatoomaa isinin jecha. Asumaanuu garuu gadaan kun akka bahu du'aa nuuf godhaa isinin jaala. Kanarraa gartee tolaan kunillee eega isa kana ichi kanne garuu amma bakka inni jiru silaa inshaallah numa barama. Kanarraa garuu bakka inni jiru kunoo anilleen akkuma beekamu bakka jalatti deebi'eetiin jira. Gadaallee garuu barbaannee dhabnee kunoo aaneen amman tana naata walee naaf himee ture argeetiin jira bakka inni jiru asiinis waraqaa gartee himata biraa anilleen itti baneetiin jira maal kan naan jiru ture. Kanarraa Oromooti egaa inshaallah gadaa fi gartee tolaan kuni sababuma gartee aaneeti kan hunda gartee wal lolanii asiin wal gaanii
gadaalleen sababa aaneeti kan gartee akkasitti isa san itti roorisee akkas godhee kanarraa garuu mucaan sunis goomatumamee cafaqamee fi jechuudha kan hundeesse godhee inshaallah uuma feeteenu gadaan jechuudha waan qabnuun irraa kafallee gadaa mana hidhaa keessaa baasuuf dirqama nurra jiru jechuudha inshaallah yoonni mana hidhaa keessa gartee hidhaa itti murteessallee dirqama nurra jiru baahannee isa kana baasuun dirqama nurra jiru jechuudha inni kun akkana feeteen dhuftus gadaan nama gartee qooda nu biraa qabu nama gartee bakka aaneen dhukkubsatee bakka gartee inni kun gaafa san keessatti wallaalee jechuudha ifirratti daanee ifirratti gartee waa hunda ta'u san nama uffata irraa qayyaree nyaatatti kanneen jechuudha nu wajjin gartee asiin gahee inni kun namarraa gartee akkatti irraa caaljaanii irraa osanii miti jechuudha gadaa jechuun nama wallaahi duuba qooda gartee guddaa nu biraa qabu kanarraafu baay'ee takka illeen haa galatoomu wallaahi akka nama tokkotti jechuudha yoo dhugaa dubbanne wallahi tokko kanatti jechuudha namni wal keessi ramadee wal bira dhaabbatu saayibni ni jira jechuudha akka mataa fayyatti saayiba kee guyyuma si dhukkubde jechuudha yoo gartee saayiba tokko haalaan kan jaalatu taate guyyuma bira si dhukkube maalummaa isaatiillee bartaa jechuudha hangeen si jaalatu hoggasoo bartaa jechuudha asumaanuu gaa oromootiyya dhugaa rabbiitu waa'ee nuuf godhaadha inshaallah rabbiin gartee gadaa kanallee rabbiin haa baasuu yaadu waa'ee nuuf godhaa isiniin jennaan gartee wallahi baay'ee takka gartee gadaan qabamuun sun baay'ee takka nu yaachise baay'ee takka nullee rakkise jechuudha silaa bakka isisanii wallahi wallahi dhugaa bakka gartee gadaa san aanee qabanii ana akka mataa fayyatti dhugaa dheessisan jala deebiin baasaa jechuudha kanarraa garuu tolaan kun yoo gartee aanee kana qabsiisallee aanee gartee humaan godhu wanni amma gara kanaan as deebi'ee jechuudha gadaa qabsiisee gadaan kun jechuudha akkuma beekamu akkuma saahibummatti aanee kana bira waan jiruuf kanaaf isa qabsiisee jechuudha. Hayyee rakkoon qabu wanni gartee rabbiin fidee waa hin oolamtu isinin jaa kanarraa wallaahi itti aansuudhaan tan gartee oromootii isin naan jettan bi'iznillah guyyaa gartee osoo gartee baatii guyyaa ramadaanni kun hin seenne duratti dhaqee gololchawut dhiifama hin gaafadha jeen abdii qaba garuu guyyaa rabbiin gartee ni dheeta jee malee kanatti waa isa kanaanillee wal argatu waan dandeenyu dhageetiin guyyaa tokko inshaallah isa bira dhaqee wajjin gartee teenyee qofallee taphanne jechuudha walitti araaramnee kun oromootiya dhiifama jeeniitiin fuula keessan duratti dhiifama gaafadha takkanaati rakkoon qabu waan illee garuu raqama isaa waan qabu raqama isaa illee barbaadeen dawwalee fi jechuudha isa bira dhaqee dhiifama jaanin isin jira asmaanuu nullee goo kan nadagoo taate asmaanuu dhiifama jeen isin jira eegaan dhiifama jeen illee tureetan jira jechuudha kanarraa maali ilmi namaa kun lolli isarraan barbaachisu nama arrabsuulleen isarraan barbaachisu eegaa ilmi namaa tokko dhaabbo siin jee dhaabbatuun dirqama sirra jiru dhaabbadde ana akka mataa fayyatti asmaanuu arafeetu itti aansee hundee seenaalleen dhaabbo wanni kanaaf sirraan barbaachisu naan jaanii na gorsanii namni biraallee akkasumatti biyya adda addaatirraa dawwalanii kille wanni kun sirraa hin barbaachisu dhaabbaduu naan jaanii jechuudha kun barreeffamaan kun sagalee irratti qabanii jechuudha na gorsaa turan dhugaan itti aansuudhaan obboleetii aaneetiin illee maali obboleetii mucaa kana maaliif hin gorsine inni kun maali kan akkana waa hunda taasuu akkana hunda dubbatu ati maaliif hin gorsine inni sin dhaga'u maali warreen jettanilleen dhugaadha isiillee waa gartee numaan dhagaa maaliif jechuudha isii birallee dhaquun waanaaf mijoone inshaallah isiillee yoo kanatti muufattu taate dhaqeetiin dhiifamaa jeenii jechuudha dhiifama gaafadha akkanaatiin isin jaa osoo baatii ramadaanaatiin hundumne duratti nama walitti aarte tokko dhiifama gaafatuun dirqama sirra jiru isin jaa oromootiyaa inshaallah wallahi yoo nin gartee kan natti muufattanillee kanatti aartanillee nan dhiifama isin jeetiin jira baatiin tun baatii jaalala baatii kabajaati oromootiyaa warra gartee baranaa kan bareedduu isin jechaa takkanaati warreen gartee muslima taatan warreen gartee amantii biraa qabdanillee kabajaa guddaan ibsiniif qabaan isin jaa wallahi kan walitti nu fite dhiiga oromummaati anarraa baay'ee takkaan isin jaaladhaan isin jaa asumaanu oromootiyya gartee kan hin harraan tana qabadhee dhufe kana fakkaata inshaallah bi'isnillah guyyaa biraa gartee viidiyoo biraa qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaan isin jaa